Maqawwa Qayyoo galateeffamu. Mata dureen koo har'aayi eebbaafa waamamee kan jedhu. Ameen. Eebbaafa waamameedha. Ameen. Abaarsaaf miti eebbaaf jedhame. An negatiivii isaa otoo hin taane poozitiivii isaan isinitti hima. Wantichi garuu poozitiivii negatiivii isaa wal bira jira. Abaarsaaf bahee wantichi eebbatti geeddarame maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf asirratti seera lakkoofsa boqonnaa 22 kana irratti sagalee ana dubbiseetan gabaabsee gara Ruut boqonnaa tokkotti si deebisa. Akkana jedha. Ergasii Israa'eloonni iddoo turanii ka'anii Yordaanos irraa gara ba'a biiftuutti fuullee Yerikoo dachaa Mo'aab keessa hin buufatan. Balaaq ilmi Zipoor inni yeroo sanaa mootii Mo'aab ture immoo wanta Israa'eloonni Amoorota irratti hojjetan hundumaa in arge. Israa'eloonni namoota baay'ee waan turaniif Mo'aabonni yeroo Israa'elota argan baay'ee na'an hin sodaatanis. Yommus Mo'aabonni maanguddoota Midiyaaniin akkuma sangaan marga bakkee keessaa xaphodhu namoonni baay'een kun wanta naannoo keenya jiru hundumaa xaphin godhu jedhan. Kanaaf Balaaq ilma Ziifoor inni yeroo sanatti mootii Mo'aab ture Bala'aam ilma Beehoor waamsisuudhaaf gara mandara Peetoor isa laga Efraaxis qarqaraatti gara biyya Amoonotaattis nama ergee jedhe. Waa'ee billaa tokko sin tajaajileen ture. Sagalee kana irratti waa'ee Mo'aabotaa kaasa'atitti. Abboota firdii boqonnaa 3 irrattis gaafa sana waa'ee maaliinis sin tajaajilee waa'ee mootii Mo'aab yookaan immoo mootii Mesopootaamiyaa Kuushaa-Rishaataayim kan jedhamu yeroo sana Israa'eloota garboomsuudhaaf erga Museen du'e booddee Museen aangoo Iyyaasuutti kennee du'ee isiniin jedhee ture gaafa sana. Iyyaasuun immoo gaafa sana saba sana geggeessee hamma dhaqee Arkoon fuula isaanii duraa jirutti Iyyaasuutu gaadduu iyyuu gara biyya sanaatti ergaa ture biyya Kanaaniitti jechuudha. Haa ta'u malee fuula isaanii duraa Waaqayyo diinota ari'ee baasuu barbaadaa jira. Ammas Waaqayyo har'as boris ta'e Waaqayyo diina saba isaati fuula isaa duraa ari'ee baasa. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf sagalee kana irratti keessuma hamma boqonnaa 23 maarratti godhatanii dubbifattanii sagaleen deddeebi'ee jiru sagalee Waaqayyo ani Yaaqoobiin eebbaaf malee abaarsaa hin waamu. Kan Yaaqoobiin eebbisu malee kan abaarsaa miti. Jedheetu asirratti deddeebi'ee sagalee kana boqonnaa 22, 23, 24 irratti waa'ee eebbaa duwwaa kaasa jechuudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 22 kanaa ka'ee jechuudha. Sagalee kana gaafa sanaa macaafa abboota firdii boqonnaa 3 sana irratti maal jedha? Nama tokko jalqaba boqonnaa 2 irratti eenyutu ka'een isiniin jedhe Otni'eeliin Waaqayyo kaase erga Iyyaasuun du'e booddee bara abboota firdii keessa ofuma isaaniitti qabu hafuurri Waaqayyo isaanirra bu'aa hin qabu deebi'anii saba sana geggeessu. Jalqaba irratti gaafa waggaa 40 harka mootichaa Kuushaa-Rishaataayim jalaa kan isaan baase Yihuudiin isiniin jedhe. Yihuudiin kun immoo billaa hidhatee dhaqeetu mooticha ajjeesee ta'ee Israa'eloota garbummaa jalaa baasee waggaa 40 boqonnaatti sabni sun akka jiraatu ta'e. Warra isaanii eenyudha? Mo'aabota turan jechuudha. Qomoo Mo'aabotaati isaan kun jechuudha. Warra Kuushaa-Rishaataayim mooticha Mesopootaamiyaa kun Mo'aabota turan jedha. Asittis Mo'aabiidha jarri kun amma qomoo Mo'aabotaati. Haa ta'u malee saba kanatu jechuudha sabni Israa'el gara biyya Gibxiitti godaananii dhufaniitu galaana Yordaanosii ce'anii dhufanii fuullee Yarikoo dhufanii qubatan. Gaafa isaan fuullee Yarikoo qubatanii achitti immoo namni qomoo Bala'aaqiin kan jedhamu kun immoo qomoo Mo'aabotaa kan ta'e mootii Mo'aabotaa kan ta'e yeroo sanatti saba kana saba Israa'el warra Gibxii keessaa godaananii dhufanii Yordaanosii ce'anii fuullee Yarikoo keessa buufatanii jiran kana maal godhe? Baay'ina isaaniirraa kan ka'e hin sodaatee jedha macaafi kun. Gaafa na'anii isaan akkuma jiranitti sodaa keessa galanii naasuurraan kan ka'e amma maal godha sabni kunoo baay'ina isaarraan kan ka'e akkuma sangaan marga xabgodhee nyaatutti isaan xabgodhanii nu fixuu danda'uuti maal goonaa jedhanii yaa gaaffiitti deebi'an. Amma gaa Waaqayyo ganama kana diina keessaa xabgodhee hafitu. Akka horiin sangaan marga nyaatutti isaan diinota keenya waan ta'aniif sabni kun garmalee baay'ata maal gochuun narra jira jedheetu mootota isaanii yookaan gurguddoota Midiyaanii fi akkasumas warra gurguddoota isaa warra Mo'aabii sana walitti qabateetu gara Bala'aam kan jedhamutti erge. Bala'aaqiin kun jechuudha maqaan isaanii wal fakkaata. Bala'aaqiin kun immoo mootii warra Mo'aabotaati isiniin jedheera. Mo'aabonni kun immoo ammas macaafa Asteer boqonnaa 1 amma boqonnaa 4tti yoo dhattanii dubbifattan waa'ee Mo'aabotaa kana kaasa.
boqonnaa tokko amma boqonnaa afuriitti bara Mo'aabii rakkinni biyya Israa'elitti bu'ee beelli guddaan Beetel keessatti ture. Beetelii kaatee isheen gara biyya Mo'aabitti gadi godaanteedha. Abbaa manaa isheetiif ijoollee dhiiraa lama fudhatteetu Naa'omii isheen jedhamtu gara biyya Mo'aabitti gadi godaante ijoollee dhiiraa lama fudhattee. Gaafa biyya Mo'aabii geessu achitti immoo isheen ilmaan lamaan sana eenyuun fuusiftee Ruutii fi Ofiraa kan jedhamtu Oofaa kan jedhamtu sanatu ilmaan dhiiraa achi biyya Israa'el keessaa Beetel keessaa fudhattee Mo'aabitti godaante sana biyya sanatti dhaqee fuusifte jechuudha. Achitti fuusisan abbaan manaa ishee gidduutti irraa du'a jechuudha Naa'omii irraa miti biyya Mo'aabitti irraa du'a. Amma deebi'ee ijoollee ishee dhiiraa ijoolleen lamaan sun jalaa du'an. Kana booda eenyu ta'e Ruutiin mucaa intala ishee ilmaan ishee lachan du'aniitu jechuudha. Isaan lamaan sun duwwaan achitti hafan jechuudha gaamu. Eenyu ta'a beektu Ruutiin No'aamii duwwaatu biyyicha Ruutiin No'aamii Ofaa ta'a. Ijoo abbaan manaa ishees du'aniiru ilmaan ishee lamaan dhaqanii du'aniiru. Waa'ee Mo'aabotaa afaan isinii kaasa isiniif akka hibuufan kaasaa jira sagalee kan. Mo'aabonni gaafa isaan achi ga'a amma biyyi sun biyya Mo'aabotaatti yeroo sanatti beelli jiru waggaa 10 achi turanii beelli erga deebi'ee booddee ilmaan ishee lamaan ilmaan ishee dhiiraa qabdee abbaa ishee qabdee abbaa manaa ishee qabdee biyya Mo'aabii keessatti deebi'uu qabdi. Biyya Israa'el Beetelitti deebi'uu qabdi. Beetel keessatti immoo No'aamii jechuun fuula toleetti yookaan immoo simbo qabeetti jechuudha jedha. Isheen garuu ilmaan ishee kadhumaniiru waan ta'eef gaafa gara biyya Beetelitti deebitu maal taate isheen namoonni gammachuudhaan simatanii gaafa gara isheetti dhufanii ishee simachuuf kaane ani fuula toleetti yookaan immoo amala qabeetti ishee jedhamtu ishee duraa sana miti. Akka jettanii na waamina ani kana booddee Naa'omii yoo ta'u taane Maaraa jechuudha jette. Maaraa jechuun immoo hadhaa jechuudha. Waaqayyo jireenya kooti jireenya hadhaa'ummaa jireenya rakkinaa keessa na turseera. Amma ilmaan koo narraa dhumanii abbaan manaa koo narraa du'e amma immoo mucaan isheen tallamaatii ishee Ofiraa kan jedhamtu isuma iyyuu biyya Mo'aabitti jira hafte jechuudha. Ruut garuu maal gooti? Du'a lubbuu keetii waanni kee waaqa kooti ansi biraa nafu jette hamma Mo'aabitti deebite amma Israa'el biyya Beetelitti deebite duukaa dhufte jechuudha Ruutiin. Ruutiin duukaa deebitee dhufte Waaqayyo waaqa keetii inni amanatte yoo du'e si wajjinan du'a jiraadhe si wajjinan jiraadha jettee du'a lubbuu keetii si biraa nafutte No'aamii duukaa deebitee dhufte waa'ee Mo'aabotaa kanaaf ilaa sagaleen kun asirratti kaasa jechuudha. Waaqayyo yeroo dhuma jalqabaa ammas irratti gaafa macaafa boqonnaa firdii boqonnaa sadaffaa sana irratti hidhatanii ilaaltani mootonni warra Mo'aabotaa kun biyyoota afur ta'aniitu irratti gurmaa'anii Kana'aanota, Heetota, Firiizotaa fi akkasumas qomoo afur ta'anii irratti qindaa'aniitu mandara Meexxii jedhamtu dhaqanii rukutanii qabatanii eenyutu mootichi Mesophotaamiyaa Kushaan Shaataayim inni jedhame kun yeroo sanatti yookaan immoo qomoo Mo'aabotaa warri jedhaman kun dhaqanii mandara sana erga qabatanii booda garbummaatti waggaa 8 bitaa. Waggaa 8 kana keessatti rakkina guddaa keessa waan turaniif gibira kafalaa waan turaniif Ihuud immoo amma akka gibira geessuuf itti kennamee isiniin jedhee ture yeroo darbe waa'ee billaatiin isin barsiisee ture. Billaa isaatiin akkamitti akka inni dhaqee Eglooniin tarsaase jechuudha. Eglooniin mootii Mo'aabii sana. Yaadatu miti boqonnaa sadaffaa sana irratti Egloon mootii Mo'aabotaa sana furdinaan macaafa qulqulluu keessaa nama beekamaa sana gararraa utuu taa'u akkasittiin tarsaase isiniin jedheera. Tarsaasee ajjeesee Israa'el irraa galagalchee Israa'el waggaa 40 boqonnaatti jiraattee macaafa sana irratti jechuudha abboota firdii boqonnaa 3 irratti. Waa'ee Mo'aabotaati. Waaqayyo warra gara saba isaatii ta'an warra saba isaatiif lolan hundumaa hin eebbisu. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo hundumaa Waaqayyo ijoollee isaa wajjin jira. Kan isin dhugaa ammas waa'ee Mo'aabotaa kana keessatti yoo ka'e waan tokko isinitti hime macaafuma kana macaafa Ruut boqonnaa tokko irratti Mo'aabonni kun qomoo hormaatii jedha. Macaafni immoo maal jedha? Horma jechuun warra dhagna hin qabanneedha. Warra dhagna hin qabanne jechuun immoo warra Kiristoosiin hin beekne yookaan immoo yaada garaa isaanii hin geeddaranne qomoo hormaa warra Waaqayyootti adda ba'anidha akka macaafa qulqulluun jedhutti. Kanaaf egaa deemtee Ruut biyya Mo'aabitti gadi buutee biyya sana keessaa deebitee Ruutii wajjin Naa'omii wajjin dhuftee Naa'omiin immoo yeroo sanatti maal goote amma jette ani sitti mucaa sii da'ee nama si fuudhu qabu. Ijoolleen ani da'ee inni si fuudhe abbaan manaa kee deebi'ee du'eera. Kana booda waan sii da'ees armi natti hin jiru. Da'ees ijoollee sii godhachuu hin danda'u waan deebi'eeyyuu na duukaan deebiin ati qomoo kee biratti hafennaan tasuma qomoo kee si biratti achitti nafu Mo'aabitti nafu sanyii ishee Mo'aabilaan Ruut jechuudha. Garuu macaafa qulqulluu keessatti macaafa wangeela Maatiyyoos keessatti dhufee hidda lakkoofsaa keessatti Ruutiin maal taate dhuftee qomoo Israa'elitti dabalamti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Akkamitti dhuftee qomoo Israa'elitti dabalamte jettu deebitee dhuftee Bo'aazitti heerumtee Bo'aazii maal jette Ruutiin akka miila isaa jala taa'e dhiqan diban halkan yeroo inni dhugee
nyaatee dhugee quufee dhaqee rafu ati immoo dhaqee miila isaa jala taa'ii halkan yeroo ittiin hirba keessaa dammaqee hogga carraasitti bu'e ana garbittii kee ruutiidha ishee biyya ormaatii dhufteedha jedhii jette gorsiteetti Naa'omiin jechuudha. Kana booda ishee godhattee dhiqattee dibattee sakalee sadeen gadda qarmii funaantu yeroo sanatti immoo inni qarmii ishee funaantu sana hambisaa fi jedhee hojjetoota isaatti maafii ture qarmii sana waaqayyo jireenya qarmii funaantu keessaa sin haa baasu. Nu haa baasu. Ameen. Waaqayyo eebbamu ameen ameen. Sagalee irratti isinii dhufuu kan waa'ee Mo'aabitaatiif sagalee kanarratti. Egaan sagalee kanarratti amma gaa Ruut erga isheen deebitee dhufte hidda lakkoofsaa keessatti Bo'aaziin gaafa dhufu macaafa kanarratti jechuudha dubbifachuu dandeessu waa'ee wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 28 amma 40 hodhattanii dubbifatta waa'ee hidda dhaloota Yesuus Kiristoosiin achirratti kaasa jechuudha. Hiddi dhaloota Yesuus Kiristoos gaa Bo'aaziin erga Yoo'aadaan dhalchee jedheetu macaafa kanarratti achi kaa. Egaa deemtee dhufte qomoo warra filamoo qomoo Israa'elootaa keessaayyuu warra Waaqayyoo bara baraan ani sanyii kee keessaa bara baraan qomoo kee keessaa teessoo Israa'el irra taa'ee kammoo tasuma hin dhabamu hiddi latii Israa'el keessaa Yihuudaa keessaa hin margade Waaqayyoo kan inni itti dubbate sanyii ishee dhufee da'e jechuudha. Sanyii ishee irraa argame jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoos hidda sanyiitti gaafa dhufne ilaali. Kanaaf egaa maal jedha sagalee kanarratti balaa'iin kana gaa maal godhe amma sabni kun biyya Gibxiitii ol ba'e fuullee erga dhufee buufateera. Sabni kun saba baay'ee nummoo dhufee kan godhee nuuf tuusaan oolu baay'ina isaa kanarraan kan ta'e waan godhu qabu wanta deebittee eebbifamaadhaa kana tabaatti abaaramaadha jedheetu qomoo amoonotaatti ergeetu qomoo warra amoonotaa kan jedhamu keessaatu naannoo laga Efraatis bukkee qarqara Efraatis biyya amoonotaa keessa kan jiraatu Bala'aamitti ergee nama waamsifata jechuudha. Bala'aamiin kun gurguddoota warra Miidiyaanii fi gurguddoota isaatti ergee waamsifata. Bala'aamiin waamsifata Bala'aamiin kanatu kottu dhaqi saba kana naa abaari kana tabaartee na abaarama kana teebbiftee immoo eebbifama yoo dhuftee naa abaarte saba kana mo'annee harka koo jala galfachuu danda'a jedheetti erge. Kana booddee hin dhaqanii gaa warra ergamanii gaafa dhaqan maal jedhaan inni immoo ilaa mootiin sitti nu erge kana teebbiftee eebbifama kamitti abaarte immoo abaaramaadha jedhee mootiin sitti nu erge. Dhiirtee nu himuun jedheera kottu nu dhukkaa deemi gara mooticha Balaaqitu si barbaadaa jedhanii mootii Balaaq mootii warra Mo'aabotaa kana jechuudha. Qomoo Amoorotaa kana waan isinii kaase mo'asumaan qomoon Amoorotaatiif Amoonotaa adda adda. Qomoon Amoorotaa ilmaan mucaa eenyurraa dhalatan beektu mucaa Looxiin ilmaan lama qaba dubartoota lama qaba. Dubartoonni lamaan sun isheen hangafaas isheen quxisuus sichoo namni nu wajjin jiraatu jiru jedhanii haraqee yookaan immoo dhugaatii wayinii macheessanii abbaa isaanii wajjin ciisanii mucaan ijoollee isaarraa godhateedha. Ilmaan Amoonotaatiif ilmaan Amoonotaa kun jechuudha. Ishee hangafaatiif ishee quxisuurraa kan inni godhate. Mo'aab kanarraa adda. Inni kan hidda lakkoofsaatti hin geessine yoo ta'e Balaaqiin kun qomoo Haraam warra jedhaman sanarraa dhalatee jechuudha. Kanaaf macaafa kanarratti waa'ee gaafa qomoo Amoorotaa kanatti ergee waamsifatu namichi wanta Waaqayyo jedhu dhaggeeffadha. Mee danaaf as bulaa jedheetu amma gaa mana isaa keessa bulche jechuudha. Warra ergamanii gara isaa dhaqan sana Waaqayyo siif diina kee jidduu gaaffii haa taa'u. Waaqayyo siif diina keessan gidduu siniif haa galu. Diina keetiif si gidduu gore Waaqayyo wanta si abaaruudhaaf ariifatu gidduu siif haa galu. Isiniif haa galu. Egaa maal godhe amma gaafuma bulaa jedhe amma wanti kallattiidhaan saba Waaqayyo abaaruudhaaf deemu yeroo sanaaf daayirektiidhaaf yeroo carraan kennuuf Waaqayyo asuma bulaa waa Waaqayyo natti dubbatu dhaggeeffadhaan bulanii halkan sana waa'ee Waaqayyo ilaa sabni kun saba eebbifamaadha. Ilaa sabni kun saba kabuuti. Saba kana saba Waaqayyo eebbisee iyyuu abaaruu hin danda'u. Kanaaf ati saba kana isaan duuka hin dhageenye Waaqayyo akeekkachiisatti kenne jechuudha Bala'aamiin. Kana booddee Bala'aamiin erga akeekkachiisa Waaqayyo halkan sanatti hime ganama ta'e warra gurguddoota sanatti hime. Adaraadhaan kadhatan lakkeedhaan isaan deebi'anii sokkan hin dhageenyu ka'ee ammas kana booddee nayeera sodaateera waan ta'eef Bala'aam boqonnaa 22 irratti si'a lammaffaa ammas namoota jajjaboo warra duraarra kan caalan walitti qabatee si'a lammaffaadhaaf ammas gara Bala'aamitti erge. Gaafa gara Bala'aamitti ergu Bala'aam maal jedhe mee qoyne hoolaa tumaamaa torba iddoo aarsaa kana torban irratti qalii isaan irratti hoolaa tumaamaa kana aarsaa dhiyeessineetu adachi siqi wanta Waaqayyo naan jedhu dhaggeeffadha. Waaqayyo tarii yoo dhufee natti dubbate asitti waan inni naan jedhu dhaggeeffadhee dhufee sitti maa jedheen isa jalqabaa irratti hoolaa tumaamaa torba qalame. Walumaa gala eeggaa habaarsaa dhaqe sanarratti Bala'aamee hoolota tuntunoo 21 qarsiise jechuudha. Torba si'a sadii akkasitti kassaree tuntunoo sana hunda qarsiisee
waaqayyo hamma si'a lammaffaatti dubbate si'a lammaffaarratti immoo maal jedhe amma alee waaqayyo immoo kayi dhaqee dhimma la'amii ati garuu wanta sitti dubbatu duwwaa dubbadhu wanta waaqayyo sitti dubbate duwwaa dhaggeeffata. Qilleensi biyya lafaa qilleensi seexanaa gurra keessan irraa haa ta'u. Waaqayyo jireenya keenyaaf wanta inni nutti dubbate duwwaa akka dhageenyu humna nuu kenna. Wanta sitti dubbatu duwwaa dhaggeeffadhu inni dhaqee kana booddee harree isaa yaabbatee ka'eega. Asumaan immoo waa'ee harree kuni macaafa qulqulluu keessatti bara kakuu maksimum yoo xiqqaate yeroo hedduu deddeebi'ee macaafa qulqulluu keessa beelladoota manaa keessaa kan akka macaafa qulqulluutti fayyadame kan akka sareetii kan akka harreetti macaafa qulqulluu keessatti maali yoo jettani gaafa namichicha sana raajii dullooman suni gaafa harree sana yaabbatee raajii gara biyya Yihuudaatii dhufee iddoo aarsaa irratti dubbatee iddoo aarsaa kana iddoo taasirratti namni warri cubbamoonni warri kanaan dura waaqa tolfama waaqessan sirratti aarsaan ni iddoon aarsaa kun innooti jedhee namichi gara biyya Yihuudaatii dhufe sun iddoo sana irratti aarsaa dubbate yeroo bi'aan immoo harkatti qabee maal jedhe qabaa nama kana hin soba raajiidhaan kan harki isaa achumatti gogee hafe harki diina keessanii isaa akkas achumatti gogee hafe. Kana booda maal jedhe harki isaa goge deebi'uu dide achis deebi'e asi deebi'uu dide jechuudha reewwa baamiin jedhamiti achitti iddoo aarsaa bukkee kun ni dhaabbataa jiru maaloo nama waaqayyo nama kadhadhu akka harki koonaa diriiruuf jennaan achumatti raajiin sun kadhatee harki isaan diriire raajiin sun achuma baheetu raajii sana iddoo aarsaa irratti raajee gara biyya Yihuudaatti karaa dhufte irra immoo deebiin jedhe waaqayyotti dubbateera karaa dhufe irra deebi'uu dhaame maqaan isaa eebbifamu gara biyya lafaatti hin deebi'u gara biyya Gibxii sanatti waan baaseera waaqayyo karaa dhufne irra hin deebiin karaa dhufte irra dhuguma godheennoo karaa sana irra deebi'u odee bahee sokke raajii dulloomaan tokko immoo maal godhe jedhama achirraa mandara sana keessa jira ture kanaan dura raajii ture amma dulloomeera hafuurri raajii dulloomaan rayyuu dhaloota karaa kambisu jira mana waaqayyoo keessatti eessa harrayyuu dhugaadhaan kan waaqayyoo hin hojjenne raajota soobdota hedduu ka'ee jira mana waaqayyoo keessa raajiin raajii caalu garuu wangeela kan cabsee karaa bane maqaan isaa eebbifamu yoo sitti dubbate kan sin soomne kan nama gowwoomsine kan nama biraa namne sagalee waaqayyoo kan caalu raajii caalu hin jiru maqaan isaa ulfaatu iddoo ba'ee fe'ate gaafa tokko gara manaatti ijoolleen isaa achi waldaa sana yookaan mucachii sana keessa turaniiru jechuudha lafa raajisu itti dubbate sana. Har'a maal dhageessan jennaani nama waaqayyoo tokkotu gara biyya Israa'eliitii dhufee iddoo aarsaa irratti raajii dubbatee deeme akkana jedhee jennaani eewu jedha maqaan sanaan gara sanarraa dhufe jedhanii itti dubbatan gara biyya Yihuudaatii dhufee iddoo aarsaa Beetel irratti dubbatee deeme jedhanii wayyoo nama waaqayyoo jedhee harree fidate qaqqabeega raajii sana qaqqabeega raajii achitti raajii bahee sokkisa karaa dhufte irra deemee namichi ciciltuu wayii jalatti dhaqeetu naara galfataa jiru raajii dulloomaan sun qaqqabee yaa nama waaqayyoo jedhee anis akkuma kee raajiidha waaqayyo natti dubbateera amma kottu na duukaa galii waa nyaatee waa dhugdaa mana gootenaan lakkii wajji waa nyaatu waa dhugii karaa dhufte irra deebiin naan jedheera waaqayyo si duukaa hin deemu lakkii rakkoo hin danda'uunaan anis akkuma kee hafuurri waaqayyo natti dubbateera rakkoo tokko qabu kottu na duukaa galennaan innoo dhuguma sila raajiidha jedhee raajiin sun isa waaqayyotti dubbate dhiisee raajii dulloomaa sana duukaa deebi'ee galee dhaqee mana isaatiin nyaatee dhugee kana booddee erga nyaatee dhugee booda harree ba'ee fi ammas duukaa akka inni nanneefi geggeessee biraa deebi'ee jechuudha raajii dulloomaan sun. Gaafa inni geggeessee biraa deebi'u maal godhu takka deemee utuu jedhu leenci karaatti ergee leenci isaa beelisuun raajii sana raajii gara biyya Yihuudaatii dhufee iddoo Beetel sana irratti dubbatee deeme sana maal godhu qabee cabsee marmaree lubbuu keessaa baasee achuma kaa'ee harree bira dhaabbata leenci. Silaa eenyuun nyaachuutu irra ture harree nyaachuutu irra ture harree sana dhiisee namicha irraa butee lafa kaa'ee caccabsee daakee lafa kaa'ee jechuudha leenci. Kana booda warri gabaadhaa galan maal godhan karaatti erganii dhufanii namichichatti erga nama akkasii du'ee karaarra ciisaa jira jedhanii jennaan ammas raajii dulloomaan sun harree fe'atee sila harree fe'ee fi geggeesse amma immoo ofiisaatii harree fe'atee qaqqabee dhaqee reeffa sana achitti argee ayyaa nama waaqayyo wantati dubbatte kunillee ta'uu isaan oolu har'a garuu harree isaa sanarra reeffa sana kaa'ee dhufee awwaala ofiisaa qopheeffate keessatti dhufee awwaalee jedhe jechi namni sun gaafa sana raajee bara Eeliyaasiin dhufee raawwate. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Karaa eenyuu karaa eegsaayitiin karaa Yahuutiin dhufee raawwate Izaabeeliin lafa nyaachisee Ahaabiin lafa nyaachisee waaqayyoon du'aasaa qulqulleesse. Maqaan isaa eebbifamu. Har'atu waaqayyoon dubbata waan hafu isinitti hin fakkaatin. Ameen. Wanta manni waaqayyoo dubbataa jiru kun waan hafu isinitti hin fakkaatin. Waaqayyoon qulqulleessa du'aasaa. Ameen jiraata. Eebbaaf waamameedha ameen. Abaarsaaf mitiidha. Saba eebbisee eenyuyyuu hin abaaru waaqayyoon murteesse waan ta'eef waa'ee mo'aabotaa kanaaf ani isinii kaasega amma akkam godhu jedhan waa'ee harree isinii kaasega harree
jechuudha macaafa kana irratti fe'atee dhugaas yaala maffaa waaqayyoo gaafa inni gara balaa jettee ko harree isaa yaabbate deemu. Harreen isaa sun utuu deemtu maal goote girgiddaatti fudhadhaa gaama sammuu keessan kaa'a macaafa qulqulluu. Harree yaabbatee utuu akkas kanarra deemaa jiruutu harreen miila namichaa kana fiddee asitti biqilsite. Maaliif ergamaa waaqayyootu billaa qabatee dura dhaabbataa jira. Inni argine girgiddaa sana harreetuma rukutanii harree isaa sana eenyutu rukutaa jira? Balaamitu harree fe'atee gara Balaaqiin deemaa jiru si'a lammaffaa waaqayyo deemi jedhanii ka'ee ergamaa isaa ergee dura dhaabsise kan isin ajaa'ibu. Billaa qaramaa fudhateetu harree dura dhaabbate iji isaan banamne erga inni harree sana rukutee tumee dadhabeetu harree afaan kee baaftee itti dubbate. Maal jettee? Ani harree keetii erga yoomiiti kanas itti fayyadamtu ani harree keetii. Ani maaliin rukuttanaan utuu billaan irra jiraate isin qaleensi ajjeesaa jedhu. Nama harreetti dubbata yoo waaqayyo jedhe bineensatu sagalee baasee dubbata. Maqaan isaa eebbifama. Harreen dubbate gaafa sana ilaalaa karaa waaqayyoo jiru waaqayyo karaa tokko karaa lama siin dubbate namni sadaqa yoo jiraate yoo inni jedhu calluma jedhee waaqayyo qilleensaan dubbatee beeku bara Eliyaasiin dubbatee beeka. Aannan garbaati dhaqe kattaa keessa yoo kan godhee waaqayyo si'a sadaffaatti dhaqee Eliyaasitti mul'ate. Akkasitti harreettiidhaan waaqayyo Balaamitti dubbatee harreettiin isin ni cirichteedha macaafa qulqulluun jedhama jechuun akkamitti namatti tolu afaan Oromoo keessaa immoo ni ciriqwachuun kun maal jechuudha beektu buruufuudha bakka matas godhee jechuudha wanta biraan qaba girgiddaatti ni cirissitee darbiteetu amma si'a sadaffaa rukunaan isa sadaffaa irratti immoo miila sadhattee ni cirissite sumayyuu jechuudha diriirtee girgiddaatti ni cirissitee isheen ergamaa waaqayyoo fuulduratti argaa jirti ergamaa waaqayyoo billaa baatee fuuldura dhaabbataa jirti. Waaqayyo si diinagdee jidduu ergamaa isaa ergee dhaabbata. Abaarsaa deemaa jira. Kana booddee achi gaafa ga'u ergamaan waaqayyootti dubbate isa sadaffaa irratti ija isaatu baname. Eenyuun Balaamiin isa erga harreen itti dubbatte booddee iji isaa baname. Ergaa nama waaqayyoo iji isaa baname jedha asirratti. Gaafuma dubbatu iyyuu iji isaa erga baname booddee ergamaa waaqayyootti dubbate. Ati akka harreen sun na argite utuu na argitee ta'e sila harree keessa na rukuttu turee jedhee ergamaa waaqayyoo sun inni billaan qefatee sila harree dura dhaabbatu erga isaa baname booddee Balaamitti dubbate. Balaaqiin eeggataa jira ammayyuu dhufee na abaara jedhee hin dide. Si'a sadaffaa irratti erga achi ga'e booddee mee amma immoo tunturoo inni dhaqee gaafa Balaaqiin bira dhaqee jechuudha Balaam. Darbee dhaqee garuu waaqayyootti dubbate malee immoo godhin jedheera waaqayyootti dubbate. Waan waaqayyooti dubbate malee hin akka waraanaa tokko. Achi gaafa ga'u cal jedhe waaqayyo jala. Maaliif mee waan kanatti dubbatee naayee ati waan hin barbaade qabeenya koo keessaa si kennuu danda'a jedhe Balaaqi. Sittee jedhe maaliif dhufuu diddee maaliif na deddeebisa amma kana jennaan dhugaa waaqas jiraataa wanta waaqayyo natti dubbate malee waan tokko sitti dubbatu jedhe si'a sadaffaa ammas tunturoo torba qopheesse iddoo torba qopheesse tunturoo achirratti qalee amma saasa dhiyeesse. Si'a sadaffaatti waaqayyo maal jedhe isa waaqayyo eebbise namni abaaruu hin danda'u. Kanaaf saba kana hin abaarinaan jedhe waaqayyo naan atammayyuu natti qorroo buuftee jedheen Balaaqiin jechuudha Balaamiin. Achuma biyya isaa keessa dhaabbateetti dubbatu. Kanaaf waaqayyo isa eebbise iyyuu abaaruu hin danda'u. Ameen. Isa eebbise maal waaqayyo Yaaqoobiin abaartii hin danda'u jedhe waa Abrahaamiin immoo maal jedhe mee samii kana ol jedhee bita kee mirga kee ilaalee an sanyii kee akka cirracha galaanaa akka urjii samiinaan baay'isaa waaqayyooti dubbate. Maqaan isaa eebbifama. Yeroo hundumaa macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu macaafa Moota Firdii boqonnaa 3 kana macaafa Ruut boqonnaa 1 amma boqonnaa 4 macaafa Seera Lakkoofsaa boqonnaa 22 amma boqonnaa 24 kana mee walitti dubbisaati sagalee kana ga'ani macaafa qulqulluun gaafa dubbisu iddoo kana kanatu jira iddoo sana kanatu jira jedhee tarree gashee natti hima hafuuruma waaqayyooti keessa koo guutu jechuudha gaafa macaafa dubbisu nan dhiphisu macaafa qulqulluu bakka iddoo kana kana jira sana kana jira hafuurri qulqulluu dhufee na guutu halkan illee riba keessa yeroo dammaqu sagalee dhaga'een qaba dhuguma immoo hojjejaan miti yoo karaa deemes natti dubbatu hafuurri waaqayyoo sinitti dubbatu macaafa dubbisaa macaafa qulqulluu dubbisaa kanaaf egaa waaqayyo warra abaarsaa ulee rakkinaa baatanii deeman warra abaarsaa harree rakkinaa fidhatanii deemanii waaqayyo siif diina keessan gidduu galeetu eebba kee abaarsa keessan eebbatti geeddara abaarsa keenya eebbatti geeddara bara keenya keessatti waaqayyo eebbaaf nu waame malee abaarsaan nu waame bayyadeera waaqayyo biyya kee keessaa sin baaseetu biyya keenya keessaa baaneera Abrahaamitti dubbateera qomoo kee keessaa sanyii kee keessaa lammii kee keessaa naa bayye biyya keessan keessa jirtan biyya keenya keessa jiru akkuma warra Iyyaasuu boqonnaa 9 irratti sanyii kee sana
keessa sanyaa moorotaa akka rukute gaafa dhaga'ani sodaarraan kan kaan naqanii Israa'elootatti akka kennatan sobanii mutoo galaan nurkatti dhumeera caammaan nurkatti cicciteera jedhanii wayyaa moofaa uffatanii dhaqanii koolugaltummaa gaafatan akkuma kanaanii bisinis koolugaltummaa gaafannee jira miti biyya baqaa keessa jirra biyya namaa keessa jirra biyya keenya keessa jiru sagalee kana gaafa dhageenyu Waaqayyo anaaf diina keenya gidduu nuuf diina keenya gidduu Waaqayyo nuuf hagatu. Halkanitti guyyaa wanti nu abaaruudhaaf waan baay'ee jira obboloota koo nagaadhaan jedhina gidduu galee tarsaaseera Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Harree kana gaa maaliif qabdoota kakuu moofaa keessatti si'a baay'ee deddeebi'eera. Ma waa'ee harree kun dubartittii ishee waa'ee biyya isinii kaasin ture macaafa moototaa keessatti si'a 12 Israa'eloota keessaa waa'ee sanyii Geediyaa sana si'a iddoo 12tti kukkutee haadha manaasaa sana sababii isaanitti ejjanii ajjeesaniif iddoo 12tti reeffa ishee kukkutee qomoo Israa'elotaa 12tti ergee qomoon Biiniyaam akkamitti akka Israa'el keessaa badde sana isinii kaas isinitti mee ture macaafa keessaa jechuudha. Yoo dubbifachuu barbaaddan macaafa sana isiniif hin kenna. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 22 takka akkamitti reeffa ishee iddoo 12 akka kukkutee Israa'eloota 12tti erge waa'ee gosa Geediyoonii sana jechuudha. Kanaaf harreen bara kakuu moofaa warra qulqullootas wareeffas waan hundumaan baate bara kakuu haaraatti garuu dhuftee Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinaan baattee Yerusaalemitti gashiiti. Maqaan isaa eebbifamu. Sanaan booda waa'ee harree macaafa qulqulluu keessa kakuu haaraa keessatti argitanii beektan. Argitanii beektu? Mee argitanii beektu namoonni macaafa qulqulluu keessaa jechuun baay'een jira dubbii ana darbuu dhiisuu danda'a. Hin jiru moolee booda bira darbuu hin danda'u. Garuu kan isin himu erga gaafa harreen sun dhaqaa hiikaa fidaa eenyu barbaada isinii jedhe Gooftaan dhimma irraa qaba jedhaati dhaqaa fidaa ani harreetti yaabbatee maal godhu gara Yerusaalemitti ittiin galee namni sababii isa guyyaa sanaa jalqabee maqaan harree macaafa keessatti hin naamu kakuu haaraatti jechuudha. Achuu adatti dhaabbate jechuudha. Garuu Waaqayyo warra isaaf kan jedhan ammayyaa yaabbatee ulfina isaatti mul'isuu barbaada. Maqaan isaa ulfaatu. Warra hidhamanii jiranii ni qaba Waaqayyo. Gooftaan dhimma irraa qaba jedhaanii. Ameen. Yoo namni isin gaafate Gooftaan dhimma irraa qaba jedhaanii. Gooftaan dhimma isin irraa qaba, Gooftaan dhimma nurraa qaba. Ameen. Eebba keenya gaa. Ani eebbaaf waaman, isin eebbaaf waamamtan malee diinni keenya inni nu abaaruuf halkaniif guyyaa dhama'u. Innama sagalee nu eegu afaan isaa Waaqayyo cufeera. Maqaan isaa ulfaatu. Ija isin argine ergamaa isaa ergee billaa qabatee dura sii dhaabata Waaqayyo. Ameen. Ija isheetiin hin argee argama. Isa yaabbatee deemu namni hin argu. Iji keessa na banamu. Mee tokko naa banina Waaqayyo kadhata. Mee dhuguman isinitti himaa ija koo naa banine Waaqayyo kadhachuu danda'u. Ilaalaa beelladatu ergamaa Waaqayyo billaa qabatee dhaabbatu arga. Ani bitin garuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin qulloofne nama isaa banamaa ta'uu danda'u jalqabnee jira mana Waaqayyo keessatti. Banamuu qaba jechuudha. Kadhachuu qabna. Kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhate hin kennama, kan barbaade isin fudhata, kan balbala rukuteefis hin banamaa jedha Gooftaan. Maqaan isaa eebbifamu. Mee wajjinaan daldoo haadha abbataa miila keessanii irratti raanyee deemnaa eebbaaf waamamenne maqaan isaa eebbifamu. Mee eebbaaf waamame dhaame? Waaqayyo dhaame? Anaaf diina koo gidduu isa naa baaruu fi billaasaa ergamaasaa ergee gidduu naaf galeera dhaame? Sagaleen kun jedhame narratti ta'eera dhaame? Bara keessan irratti isin irratti haa ta'u. Kalaa keessan irratti isinii wajjin haa ta'u. Ba'uu keessanitti isinii wajjin haa ta'u. Ergamaasaa ergee isin dura haa dhaabbatu. Diina kee gidduu haa dhaabbatu. Waajjira kamiin keessa jiraadha? Yaaddoo kamiin keessa jiraadha? Dhiphina kamiin keessa jiraadha? Billaasaa fudhatee gidduu isiniif haa galu. Mo'ichi kan koo jiraame? Nan darbadhaame? Kanaan booda dhaame? Sagaleen Waaqayyoo dhaame? Humnaan jedhaame? Narratti hojjetadha. Isin irratti haa ta'u. Maqaa Yesuusiin.